Kun kopi ulang tahun. Gadaa biraa hafe malee gadaatu miti kan biraa hafe. Akkam jirtu daawwattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti sana qaqqabu jecha kun qophii gulantaa aadaati. Qophii gulantaa aadaa keenya ammoo kan irratti xiyyeeffatu egaa magaala Adaamaatii kaanee gara magaala Baatutti imaluudhaan sagantaa jilataajoo kan simbiraan geenyu ta'a. Qophicha qopheessuun kan si waliin turu Allalisaa Dabbabaatii gama ogeessa kaameraatiin Naa'ol Nagaash na waliin jira. Isin hanga xumura qophii keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Gafana waka kana ra bagado gada kao gada rizo gada misa ti oye gada rizo gada misa jine wana na sete ra bagado gada kao ti gada rizo gada misa ti Tayo jechuun tajoo roobaa jedhama. Tajoon roobaa kun roobaafillee nagayaafillee hoggaan ji'a kana deema hoggaan deema. Ji'a muluun godhamu hoggaan deema. Ka godhamu maali horra bahutu jiraani. Horri bahu eenyu weegeef oliyyee jedhama. Loon saddeetiin baani ciicoo saddeeti loon saddeetiin baani malkaa baatu dullacha golgaa jedhan kan amma. Dullacha golgaa kana maali horra godhutu jira. Gofti muluun hin godhu. Namni muluun horra godhu jira. Amma horra loloo jedhanii horra kanatu godha. Manni biroollee horra godhutu jira. Wanti dullacha golgaa kana wanti godhanii maaliif godhani? Dullacha kana golgaan maaliif godhani? Horaanni akka golgaan hin baafne, bonni akka golgaan hin baafne, akka sa'aanuu tolu, akka namaanuu tolu, golga keenya akka rabbi hin baafne, akka rabbi nu gabbisu, ka jedhuuf dullacha golgaa kana wanti godhaniif kanaaf godhani. Falli kunini eessarra argame? Oromoon gaafa tumattee jettu, gaafa bareedduu midhaaddu baatee gaafa jettu, tumaa kana, uumaa kana tumatte. Tumataniiti roobaa fi yoo roobni nama qabu yoo horaanni nama qabu malkatti baani malkaan bakka jiidhaati bakka jiidhaatitti rabbiin kadhatani kanaaf akka kana bayan kakkanaati kanaaf fala kana falatan faayidaan fala kana roobaafillee ummataa faayidaa ta'a horaanaafillee nagayaafillee falata gaafa fala kana baani roobni qara dhabame duumessi qara samirraa dhabame adda deebi'a sirna kadhannaa waaqaati. Oromoo aadaa isaati Oromoon ittiin kadhatu tuma Oromoon ittiin kadhatu kanaaf ittiin baani malkaa kana honti baaniif tajoo kan honti godhatanii tajoo roobaa jedhama roobaaf kadhatan nagaaf kadhatan horaanaaf kadhatan kakkanaati dhabaan namaa jila baafatan kan amma jilli kunin namni tokko yoo ilma dhabee jedhu namni tokko yoo deegee horii dhabee jedhu tufa fala kana godhatee tufaa godhatee daadhii naqee golga kana qopheessee tufaa diigaa naqee itti weeddisa kadhabellee sa argata ka ilma dhabellee ilma argata rabbi irraa fuudha amma mootummaan kunin aadaa badde deebiseera duudhaa badde deebiseera abbaa gadaa gandatti ijaaree abbootii gadaa aninu amma abbaa gadaa gandaati abbaa murtiiti akka gandaatittu aninu gandatti jaarsa shanii ijaaree ka qara mana abbaa murtii dhaqu ka qara mana firdi beetii gara mana poolisii dhaqu eessarra hiikamaara amma gandarra hiikamaara kana maaltu fide mootuma kanan nuu fide aadaa Oromoo kabadde ka qara caccabee jedhe shari'a irkisee caccabsee dhaloonni didiqqaan kun waan hin beekne amantaa qabatanii aadaa ofii gatuun qaban aadaa ofii gatuun qaban maaliif aadaan takaleessa abbootee akaaka irraa dhufte ta Oromoon tumaa Oromoo keessa jirti amantaani ka birooti aadaan waan birooti akkanaati.
Hayyee daawwattoota keenya egaa qophiin gulantaa aadaa keenya jila taajuu irratti kan xiyyeeffate akkuma jalqaba egaa simbiraan gaatii turre falli golgaa maal akka ta'e simbiraan geenyetii jirra. Amma immoo hawaasni egaa bakkeewwan garaagaraa irraa gosaawwan garaagaraa irraa akkasuma walitti yaa'ee gara malkaatti bahee jira. Malkaa kanatti immoo maal hojjeta jila kan akkamiin jileeffata kan jedhu kan simbiraan geenyu ta'a. Isin hanga xumura qophii keenyatti waliin turan affeerraa keenya. Faatee waaqni dhagaye, lafti dhagaye, gadaan dhagaye, gadaamoojjiin dhagaye, nagaan oolchi, nagaan si bulchi, bokkaa roobsi, bokkuu moosisi, tolodhoo yaasi, yaa agabbisi, bullaalaa wucaale si dhagaye, sikkoo mandoo dhagaye, booranaa barreentuun dhagaye, biyya keetis itichi, itittuu si obaasi, kajooroo baasii godhi, dhukkuba hamaa sirraa qabi, nagaan baasii si galchi, afaan kee tokko godhi, jaalala deebisi, quufa deebisi, gabbina deebisi, cinii sangoomsi, sangaa ondaabsi, toltu. Maqaan kiyya bultii Gidirsaa Godaan jedhama. Lubni kiyya bultuma. Adda sitti ba'uun kenna maali? Tajoo roobaati. Tajoo roobaa kana ka biyyaallee tolu, ka biyyaallee tolu. Hinikka ayyaanni guyyaadhaa itti baane kun hinikkaa maaliif godhatan? Hinikkaan fuudhan hin gurguran, hin godaanan, korman kolaasan. Maaliif didan kana hoomaa? Hinikkaa kan ayyaana waaqaa dhiisanii ayyaanni kun ayyaana waaqaa malee ayyaana namni ittiin carraaquu miti, ittiin taphatuu miti, cidha jedhanii ka ittiin deemanii miti. Namni waaqaan wal arga jedhe guyyaa addaa hinikkaa kana kan moonaa ooleellee waaqa kadhata. Namni guyyaa addaa waaqaan wal arguu heezu eda haadha manaa ofiillee rifanee ofiitti galee harkaan hin qabu. Maaliif harkaan qabuu dida? Kaleessa irraa falaa baheera diida jira. Muuda waaqaa jira. Muunni ija keessa waliin laalu. Haadha manaatiin illee ija keessa waliin laalan. Kanaaf wanti guyyaa addaa ulfaata, wanti guyyaa addaa waan kana of keessaa qaba. Baatii kana wanti geegeeffataniif ayyaana bonaaf gannaa hojjaan ka qoodu kana. Bonni amma ka lufe ganni ka amma boru abbaroo itti baanu kana. Ayyaanni kun murteessa waan kanaan beennanu. Warri ilmaan sikkoo mandoo hin ulfeeffata ayyaana kana ka kaleessa keessa oolle ayyaana bonaat adda kunoo ayyaana kana eega geegeessin ayyaana gannaati ceesuma bari'if gannaaf bona hojjaan qoodu kana ayyaanni dhalata'aaf akka darbu dhalataan akka waan ufii beeku guddaan akka dhalataa san beeksisu ka jedhan tajoo kana badhisaniit ji'a amma itti seenne kana odoon taane ji'a duura lufe san irraa qabanii qixxeen qixaa deemuu qabdi. Ibsi majammaraa ibsa mul'isuu qabdi. Abbootiin gadaa waan kana mul'isuu qabdi. Haawwotiin siinqee waan kana mul'isuuf faatee bahuu qabdi. Faateetti wal geettee raawwattee ayyaana uumee kennaa maaliin kabajjina jedhanii itti wal gaafachuu qaban. Xiqqaanillee qixxee qixaa san bahee tajootti baana tajoon ayyaana waaqaati nullee irreessa san irra argamna jedhee qixxee qixaa qabanii raawwatanii irratti bobbaasuu qaba gadaanis. Ani abbaa gadaa Baharaa Abdurrahmaan Dhaqqabii jedhama. Gosatti oliyyee waayyu. Kaleessa waayyuu jenne waayyuu guututu itti bahee kabajjama. Odaa takkatti jedhama. Eddoon isii bakka amma itti kabajjinu tanaayyuu miti gamas irraa sirnatu irraa nu sisseeti. Waayyuu hundatu itti kabajja. Qadhatteetiin amma deemtee ammoo sirni nu harkaa dhiibeeti gosoota muraasatti galte. Gosa oliyyee keessaayyuu itti miidhamee, itti arrafamee, itti dararamee, itti hidhamee daa'imummaadhaan hibran lasiraa maaf hin hojjanne ka deemtaniitiin waan hin taaneef deemtan jedhanii manguddoota na wajjin ari'anii aniin daa'ima yoo sani itti gadadeessantu ture. Kanaaf sirni badaa nu harka kamiidhe sun gosoota muraasatti galche gosa keessaayyuu namoota muraasatti galche nu jala. Kanaaf amma gosa oliyyee, gosa weegee, gosa anqaroosaa gosoota kanniintu sirnoota kana bahee jila kana jilata. Kan jilatamu tulluu irratti jecha gooba irratti yookiin iddoo gooba ta'etti kan geegeeffamu haroo booramoo jennanu. Haroo booramoo san irratti gosti anqaroosa jedhamuuf gosti weegee jedhamu horiin bahee guyyaa gaafasii tolfannoo maaltu malkatti ba'uuf maaltu guuttame
maaltu dhidhate jedhee iddoo itti hubatu. Tolfannoo jechuun kun achirratti ka ciicoon ba'u jira, ka kormaan ba'u jira, ka irreessaan ba'u jira, ka daadhiin ba'u jira. Martuu weegeenis anqaroofnis battala sanitti argamaa jechaadha. Amma guyyaa tolfannoo jedhamu kana yoo geeggeefsamu dura maaltu argaa tolfannoo kanaayyuu maaltu argaa qixxe yaa'a waliin baheetu dubbateeti ka tajoo kana argu dhawa laakkoofsiisu urjii laakkawaniiti guyyaan hiikkaa sun kan argamu akkanumaan ba'anii guyyaan sanbataa nuu tola guyyaan qidaameetti wayya lakki lammaffoo wayya waan jedhamu miti kun. Kanaaf urjii laakkawanii dhawa saniin guyyaa hiikkaa jedhu yoo argani kan ba'u kana maaltu argaa qixxeetu arga. Qixxe jechuun baya ummanni walitti ba'u jechaadha. Ola bulii ufii mari'achuuf maaltu hanqate maaltu guute eessatti badaan uumame eessa mishaan jira waan jedhu kana laalee bakka mishaa dhaqus jiru sanarraa fudhatee badaa akka isa keessaa hafu gochuudhaaf qixxetu barbaachisa. Qixxee jechuun battala walga'iiti. Booramoon kun iddoo qixxeen suni taa'u iddoo hanqate guutamee isaa itti laallaman tolfannoon suni jechaadha. Kanaaf tolfannoo san qixxeen gaafa argu tolfannoo arga tolfannoo irraa gaafa ka'ani tajoo guutame mu jedhanii kan tajootti gadi bu'an. Tajoo bira ga'uufu waan golgaa ka jedhamutu jira. Amma sirnoonni gaafa tolfannoo geeggeeffamu suni namni bahee boru qee isaatiirraa buqqa'ee gadi malkaa bu'uweeda saani maalitti hafa? Daa'imni xiqqaan maalitti hafa? Jabbileen maalitti hafti? Waan jedhuufi waan ana ati nuutissi diinni hamaan ijoolleen tolle diinni hamaan namaan tolle sa'aan tolle nurraa buqqa'e jedhanii laallee itti baafatanii laalleedhaan ofirraa abaaranii akka diinni gara daa'immanii dhufee sa'a boqatee oofatee akka lixneen waaqatti kennanii guyyaa keessaa dhufa laallee sun jechaadha. Achii ka'anii bariisaa subii ka'anii golgatti gala. Waan golgaa godhatanii wanti golgaa kuni gosa oliyyee biratti kan raawwatamu. Eeyya waan golgaa jedhama. Dullacha jedhamee amma afaan gamasitti deebi'e malee waan golgaati ka jedhamu. Dullachas godhuu dandeetta dhabdu ciicoollee godhuu hin dandeetta. Kun waan golgatti godhamu. Golgatti ka godhamu kun maaliifi? Daa'imman qe'ee ooltu ka loon tissu ka qe'ee jiru sinqii isaa godhanii waan inni nyaatu qalanii fi tolchanii fi nu gabbuunee ciniintii ciniinaa jirra isinillee asin ciniinaa warri qe'ee ooltan jedhanii isaanii tolchanii sinqii isaanii sa'atti waan gallu akkaataa galluun beekamu waan jedhamu sinqii isaanii tolchanii biraa bu'anii jechaadha. Waan kun balbala jaaroo jedhuuf balbala annaa jedhamu keessatti kan godhamu warra loloo jedhama. Jaaroo keessatti illee bifa kanaani kan raawwatamu. Achii ka'anii gara malkaa tajootti as dhufan. Gaafa malkaa tajootti dhufan akkuma agartu weeddisaa taphataa jila ufii baafataa waan waggaa eennee si dhufne kuloo jedhamee iddoo uumaan waaqaa itti wal ga'uu danda'u. Waan ta'eef waan bakka kaan caalaa iddoo kanatti argama. Iddoo tuutti itti argamutti. Iddoo wanti hundi waa itti wal ga'etti waan isin argama jedhee ummanni keenya hin waaqeffata waan ta'eef. Hin dhugeeffata waan ta'eef. Hin amana waan ta'eef. Waan iddoo baay'inni jirutti dhufaa jedhee waan dhugeeffatuuf iddoo kanatti dhufee malkatti irreeffata. Aadaan keenya hin badu haga lubbuun teenne jirtu garuu waan hin argamnellee beektu aadaan keenya waan hin argamnellee ilma keenyarraallee gara ilma isaa achi bakka waan hin hafne jenneeti hamma taate wayitiin itti bareennee dhufne yoo baanu malkaa kana yoo baanu akkanuma uffannee faayamnee faaximnee yoo gallullee uumaa waan galluun himanne akka yoo baanus waan baanuu himne waa itti nu baasu san waan jennee yoo baanu jennu san yoo gallus waan jennu san hatimeen kennu waan hin argamne hin argamu beektu gatuuf mokkoraaranii
ganama yoo fale kanaaf baanu bareennee faayamnee itti yaannee yoo baanu ateetee rooba waaqayyoo rooba fuubatee roobsi'ee faayyoo rooba kadhachuuf manaa baane isaa faaximuu fi isa faaximne ittiin baane. Sirna kamii keessattuu haa cidha ta'uu haa jiga ta'uu jiga jechuun odoo gadda ta'ee jecha Oromoomni tokkochaa ciini garagaraa jedhan afaan Arsii biratti dubbatamu Wallagga keessatti hin dubbatamu yookiin Shawaa keessatti yookiin Boorana keessatti hin dubbatamu Oromoomti tokkochaa ciini isaa ammoo garagaraa jedhan. Nageenyi haa dhufu roobni haa dhufu biyyi keenya biyya nagaa haa ta'u amma kormaaf xiribbaa wanti hedduu dhaabatu hin jiru amma xiribbaa kaaftaa gadaan shananuu seera ofii laakkaatee cidha baaftuu ofiitiin uchuma buufateeti uume deebisee hidha wanti isii firrisuun jiru isa nakaafta. Yaa Arsii kana keessatti gaddaa gammachuullee kan geggeeffannu nu kootta dhufeeni ka geggeeffannu kootta dhufee jechuun namni eega walga'ee dhimni wayii uumame maal biyyi maali jirti jedhee holubachuufu kootta dhufeedhaani kan holubatu. Kanaaf manguddoonni amma asitti isin agartan kun cidha kana geggeessuuf gadichi murtii ajajee murtichi ammoo qora ajajee qorri wal dubbisee achitti murtichi ammoo gunguma itti dubbisa yaa achi taa'e sana akka itti dubbataniif kanaaf sirna ittiin bulmaata ummata Oromoo Arsii cidhaa jiga keessatti ittiin holtisu yoo jenne in salphata. Xiribbaa dhaabuu jechuun waa hedduuf keessaa qaba xiribbaa dhaabuun kun. Tokko horii sanis itti hidhuudhaaf hin tola akka bahee nama biraan fiinneef. Ijoon dubbii guddaan ammoo kanaa miti. Ijoon dubbii guddaan dhibee gideef amma roobas kadhataara yaani kun odoo roobni hamaan dhufe lolaan bahee lafa kana baqassa. Odoo baqasse miidhaa badaa uuma. Kana nurraa hambisiif laftana ititi hin warraaqin. Lolaan nu miidhin baqaxxee nu miidhin warraaxxee nu ititi nu jalatti. Hin socho'in uumaa keetitti buli. Jedhanii itichaa jiran jira lafa kanaan ititi. Hiika guddaa of keessaa qaba. Maaliif akkasiin jedhee lolaan baqaqee lafti warraaqee asumatti muraafni bichaan citeetiin waan hamaa uumuu danda'a. Kanaaf nun tuqini keessaayyuu amma afaan haraa jirra jarri kun cirracha bicha. Odoman beene namni citee bishaanitti nama bada lafti kenna. Kanaaf ititi nun tuqini golga keetii buli jecho. Ulee keetiin socho'in bakka kan keetii buli. Nussi kabajjina atis nu kabajji. Nuti fadhu jechaadha. Xiribbaan ijoon dubbii isaa. Akka qara isiniin dubbadhee malkaan bishaan kun wanti bishaan hin barbaanne hin jiru. Uumaa waan uume kun hundumtu bishaaniin ala hin jiraatu. Wanti uumaan uume kun hundum. Uumaan isa nu uume uumamni isaa hundi jecha dhakaanis bishaan barbaada. Dhakaan yookaan ho'ichuun aduu yoo itti ba'e ufumaan dho'a. Ufumaan dho'a. Dhodhooyee waan hamaa uuma jechaadha. Bakka isaa gadhiisee namarra bu'uu danda'a dhakaanis. Kanaaf innis bishaan barbaada. Yoo itti roobeen qabbaneessine dhakammaan arginu kun dhooyee nurra jiga. Kanaaf uumaan kun nun dhabsiisini. Xiqqaa guddaa facaafnee dhaqqabsiisaarra yoo agartan uumaa kanan dhabinaa jechaadha. Kanaa miti ka golga oolee ciicoo san keessaa yoo waan nyaannuuf waan dhunnu yoo keessaa fidne madda kana fudhannee gallee finna kenniiniin dhange'an. Qammasiisan jechaadha. Itti facaasan sa'a galanii facaasan. Madda nun dhabsiisin waadhaan ati kana nun dhabsiisin. Aannan illee yoo isaani jiraate. Ka dhuddu isinii galeemni
bookni illee yoo dammi jiraate kana ammoo waa hunda caalaa kana ilmoo namaa kan qabatee jiraatu kanaaf madda nun dhabsiisinii jennee gangalannee itti dhiqannee booressinee hundi keenya keessa cuuphamnee adda baraa wanti nu uffannee hidhannee dhufnu kunniin hamaa ta'ee waan gannaman dhiifne ta'e malee durii gaafa kadhoo mulqataniitu itti gaddeeniitiin martuu dhiqateetiin xurii hammeenya maraa ofirraa miica dhibee gidee mara ofirraa miica chuma buusuu jechuun nyaannu kun bilchaatu malee tolu nyaanni nyaatamu kun horiin dhiyaatee qalamu kun uchuma malee bilchaatu uchuma raranii akka horii waan nyaatan kana fe'anii deeman kana uchuma qabanii deemani hin deemu uchumni hin fe'amu uchumni horii harreffeete akka amma meeshaa qabattee deemtee dhuftee kana hin raramu uchumni kanaaf uchuma bakkuma geette buufatta kanaaf irbuudhaan warra nu irbee amma ogummaa kanaa qabutu jira akkanumaan hin buusani uchuma kana warra keessaan umma dafee yoo masan uchumni akka bu'u godhutu jira ganyatu irbuu kana ganyatu irbeetiin uchuma sambuusa yoo masan ibiddi namaa qabata jecha kaleessa kibriitiin amma jedhan kun hin jiru bakkuma geetti irbuu kanaan uchuma ka buufattu kanaaf nyaataa dhuddoo kana nuu bilcheessaa nuu woddaa uchuma buusaa uchuma malee golgin toluu bakki bula mana tokko yoo ijaaratte uchuma malee ta'u nyaatanii dhuguuf waa bilcheeffachuuf uchuma barbaachisaaf kanaaf uchuma buusa. Dhaamsinu qabnu tajoon kun bootaa qaba. Iddoon tajoo bootaa gama kana nu haftee hucuuccaa abbaa irreetiin achi nu kaasanii battalti sun nu haa deebitu dhaamsa qabna. Akka waliigalaatti dhaamsa dhalootaati. Dhaloonni adda dhufe kun nu adda haga kana haa qadhatullee haa harcaatiillee qabaatu qabne asiin geenneerraa dhaloonni keenya nu caalaa waan kana hiree badhaa qaba waan ta'eef arasiin jedhee bara dargii hibran la sira maal jedhanii maan isa kanan wajjattanii jedhanii jaarsoota manguddoo qabatanii fardarrannaan deemaaran ari'anii nu hambisiisantu ture. Arda ammoo sirna akkasiitii miti mee jabeeffadhaa waan keessan argitu wanta jedhutu jira haa harcaatiillee qabaatu. Kanaaf ammoo dhawaataan jabaataa deema waan ta'aaf dhaloota kanatu jabeessa. Mootummaa kanallee harka micciiree gara sirna ofiititti ka fiduu danda'u dhaloota kana waan ta'eef dhaloonni kana beekuu qaba dura hangafee beekuu qaba hojiitti jijjiiruun dura beekuu qaba dubbisuu qaba laaluu qaba arguu qaba qaamaan dhufee gaafa argamoo maa irraa daba jedhee mormachuu danda'a waan ta'eef dhaloonni dubbisuu qaba arguu qaba kanaaf asiin geenneerraa nurraa fuudhaa caalmeessaa gabbisaa gaafa nu dadhabne amma gadaamoojjitti deemaa jirra nu. Dhaamsi nu qabnu uummanni Oromoo cimee bakka jirutti socho'ee hunda akkuma keenya durumarraas kanaa olitti akka socho'u hin barbaanna dhaamsa sin dabarsinaa fi asumaanis haa dhagaanii isinillee galatooma nu jiraadha warri kana nurra isinaa tursiisu warri beekamtii keenya bararsaartan waan isinaa ammatu waan hamaa gufuu sin jala haa kaasu galatooma ulfaadha horaa bulaa nurra tura jedha. Hayyee daawwattoota keenya egaa akkuma jalqabarraa egaa isin qaqqabsiisatii turre jilli taajoo egaa haala bareedaa fi miidhagaa ta'eetiin malkaa dambalitti gaggeeffameetii jira. Egaa daawwattoota keenya qophii birootiin hanga deebinee wal arginutti nagaatti nuuf tura. Sirroofne rabboorra milkoofne anfalaaf ba'ee sirroofne rabboorra milkoofne. Rabbi radae milkoofne rabba jaale lallabde sirroofne rabbora milkoofne siinqee naqabde sirroofne rabbora